qabatee wantoota baay'eetu deemaa jiru. Hayyoonni Oromoo kallattii garaagaraatiin hayyoota saboota biroo wajjin marii yeroo garaagaraatti fi mata dureewwan garaagaraa irratti gaggeessaa jiru. Kuni gama mootummaatii fi deeggartoota mootummaatiin waan baay'eedhaan dubbatamaa jira. Dubbiin gama mootummaatii fi deeggartoota mootummaatiin ka'ee deemaa jiru kun immoo hawaasa bal'aa Oromoo gidduutti shakkii fi gaaffii hedduu kaasee jira waan ta'eef dhimma kanarratti yaada hayyoota Oromoo qabadhee dhiyaachuudhaaf dirqamee keessummoota godhadhe. Kanaan wal qabatee waan baay'ee kaasna. Dhimmi ijoon keenya kana ta'u malee waan baay'ee irratti mari'anna. Hanga xumuraatti akka nufan turtan affeerra keenya. Keessummoonni kiyyaarraa obbo Jawaar Mahammadii fi Piroofeesar Asqeel Gabbisaati. Yeroo keessaniif galatooma baga nagaan dhuftan. Magaan wayde. Ayyee egaa waan baay'ee irratti haasofna har'a akkuma mata duree irratti argisiisnu hariiroo Oromoo fi saboota biroo ce'umsaaf jedhu irrattidha kan akka mari'annu nu dirqe. Egaa wantoota baay'eedha kan adeemaa jiru. Mee kanatti osoo hin darbiin dura garuu waan guddaa tokkotu natti mul'ate. Jawaar Mahammadis dabalatee sosochiin hayyootaa keessattuu walitti dhufanii dubbachuun kuni gama Oromoo gidduutti hayyoota saboota biroo wajjinis dubbachuun kun eegalame asii. Siyaasni biyyattii daayinaamikiin isaa jijjiiramee jira. Waan baay'eetu irraa dubbatamaa jira. Waan baay'eetu mul'ata. Namoonni jedhan baay'eetu jiru. Siyaasa biyyattii yeroo ammaa kana keessattuu eegalu dubbachuun kun eegalame asii wantoonni biyyattii keessatti dhufee jira jettanii isin amantan yookiin immoo gulaalliidhuma yookiin immoo calalliidhuma siyaasa qabsoo keessatti wantoota deemaa jiran kana akkamitti gamaggamtu maaltu jijjiirame dhufe jettaniitidha lafa keessu walumaa galatti ammatti haalli siyaasa biyyattii yeroo ammaa kana maal fakkaata jechuuf wanti kana wal qabateedha. Obbo Jawaar irraa kaanu. Galatoomi gaa sochiin baatilee dabran kana keessa godhamaa jiru siyaasa biyyattii bakka Abiy barbaadurraa jijjiiruu danda'amee jira. Abiy siyaasa gadi buuse dhukkee keessa gabbuuseet siyaasa tapha ijoollee godhe wanni godhamuu amma taasifame siyaasni kan nama guddaa akka ta'u godhe. Political discourse takka siyaasa kan inni siyaasa uleef wal dhiituu godhe gara siyaasa sammuutitti ol guddisuun danda'amee jira. Siyaasa chirichaarota irraa gara siyaasa jumlaatitti ol kaasuun danda'amee jira. Siyaasa biyyattii hawaasummaadhaan, diinagdeedhaan, sabootaan, amantaadhaan cicciruu sanirraa gara siyaasa waloomaatitti jijjiiruun danda'amee jira jechuudha. Waliigalatti siyaasa biyyattii sadarkaa fi tooftaa isaan ittiin taphachuu barbaadan jalaa jijjiiramee jira. Waggoota darbeef afaan qawweetii fi tooftaa adda addaatiin fayyadamuudhaan namni baay'eenis tarii nagaaf carraan haa kennamu waan jedhamee waan callifamee tureef siyaasni Itoophiyaa sadarkaa biyyitti taphatamaa ture. Sadarkaa kaadireesitti taphatamaa ture, sadarkaa ijoolleesitti taphatamaa ture jechuudha. Amma Itoophiyaan sadarkaa nama guddaa, sadarkaa siyaasa hayyootaatti, sadarkaa siyaasa ijaarsa biyyaatitti, sadarkaa siyaasa beekumsa irratti hundaa'etti, xiinxala beekumsaaf saayinsawaa ta'e irratti ol kaatee jirti jechuudha. Kanaaf the political game has been changed. Okay, dansa egaa gaafii dhuma kanaan inni gama keessanitti dhufa Piroofeesar. Siyaasa biyyattii wayita obbo Jawaar Faantiidhaa jiranis egaa isaan baanis waggoota 6-7 darban kanaa fi dhiyeenyaanidha hordofaa turtanii. Tibba kana waan baay'eetu jijjiiramee siyaasni biyyattii kan tokkotti hordofee jira akkuma obbo Jawaar jedhan kanaan yaada kanarratti walii galtuu ilaalchi keessan immoo maalidha gama keessanii? Siyaasni egaa obbo Jawaar jedhu ergi ammas dhiyoo kanatti sochiin ammatti sila jette sochiin Oromoo keessattis Oromoodha alattis uummata Itoophiyaa baay'ee gidduutti akkasumas humnoota siyaasaa Itoophiyaa keessaatii shoora qaban gidduutti dubbatamaa jiraachuunsaa ifaadha. Isa kanama maaltu godhe yoo jedhame yoo yaadatte waggaa 6-7 dura mootummichi hin tuqamu ka jedhu Itoophiyaa hundarraati jedhamte. Tuqamuun irra hin jiru mootummaan kun mootummaa cehumsaati. Maquma isaayyuu dhahuun irra hin jiru jedhamee walaloodhaanis sirbaanis mootummaan kun faarsamaadha ture. Yoo achirraati waan kaase yoo laalte har'a laftan jiru waliigaltee waan irratti waan qabdu hin qabdu. Mootummichi erga aangootti ol bahe akka mootummaatti nagaa eegsisuudhaaf hin dandeenye tajaajila mootummaan uummataati kennuudhaa danda'u hin dandeenye
ofiisaa yoo shunturee magaalatti galeera akka kaleessa waan obbo Jawaar maxxansa tokko argutti immoo mootummaa naannoo asfaaltii ta'eera jechuudha. Akkas ta'eera jedhamee waan dubbatamee fi namuu argeera jechuudha. Waan kanaan dura afaaniin dubbattu hin ta'u biyya kanaafis Oromoodhaafis hin ta'u biyya kanaafis hin ta'u naannoo Afrikaatiifis hin ta'u naannoon Afrikaa gaanfa Afrikaa sun immoo addunyaa irratti dhiibbaa guddaa waan fiduudhaatiif danda'u ka ta'u miti wanni inni hojjetu hundumtuu waan badiidha waan jedhamaa ture sana afaaniin kan dubbatamaa ture amma ijaan argameera jechuudha. Hojii mataa isaatiin jechuudha. Waan asii ol kaasuu isaa sana kaasaa ijoollee ta'uunsa hafee akka biyyattiin rakkoo cimaa keessa galaa jirtu waanuma hojii isaatiin mul'isee fi tajaajilas akka mootummaatti kennuu waan dadhabee fi biyya eeguu dadhabee daangaa biyyaa eeguu dadhabee humni ka'eetii harka mootummaa irraa ba'eetii harka namoota abbaa barbaade keessatti galeetii bakkuma bakkatti mootummaan xixinnoon ijaaramte jirti jechuudha. Sababa kanaatiif mootummicha namni dhagahu hin jiru. Mootummichi dhagahamuu dhiidee namni kan biraa dhaggeeffatuu danda'e barbaadeera jechuudha. Cahumsa barbaade. Waan fooyyee qabutti cahuu waan barbaadeefiti haala kanaatis wanta hojjetamu biyya keessaas wanta hojjetamu dhageettii argachuu jalqabee jijjiirama eegalee jira. Qarqararra gahee jira. Jijjiiramni sirna bilxiginnaa irraatiitii eegaleera yoo jedhamuudhaaf baate qophiinsaa sammuu namaa keessatti akka ta'e irra geenyeera jechuudha. Kanatu natti mul'ata. Tole dansaa egaa waanuma kanarratti bal'isnee bal'ichaa haasa'achaa deemna. Wantoonni baay'een nuti gama gamanaaf kaasnu waan baay'ee haala siyaasa yeroo ammaa kana deemaa jiru irratti kan xiyyeeffatan ta'u. Egaati kana wal qabatee hariiroon Oromoon waloo isaatiif walitti dhufee dubbachaa ture. Oromoo gidduutti onnee uumee gara mootummaatiin immoo rakkoo guddaa uumaa akka ture, shakkii guddaa uumaa akka ture, akkasumas maqaa baay'een moggaafamaa akka ture beekamaadha. Tibba kana immoo hayyoota saboota biroo wajjin ta'anii mari'achuun walitti dhufanii ibsa baasuun waa'ee dhimmaati irratti nu ilaallata jechuun suni gara mootummaatiin yaaddoo guddaa uumee kallattii garaagaraatiin maqaan baay'een itti mogga'aa akka turedha kan argaa turre tibba kana. Maal ture wanti adeemaa ture suni obbo Jawaar sinirraatiin ka'a wanti adeemaa ture suni mataan isaa maalidha inni wantoota ittiin dhufna mootummaan maaliif akkasitti wanti sana itti dhufna maal ture wanti isin gaggeessitan suni walumaa galatti hariiroon saboota biroo wajjin yookiin hayyoota saboota biroo wajjin gootan suni maalidha meechirraa kan? Erga sirni ammaa kun aangotti ol bahee kaasee tooftaan guddaan isaan ittiin milkaa'an tokko saboota walitti buusuudha. Sabboonummaa Oromootiif qabsoo qeerrootti fayyadamanii aangotti erga ol bahan booda maqaa Itoophiyaatiin humnoota Amaaraa qabatanii Oromoo rukutanii warra Tigrees irratti zoora banan. Kana kan ittiin milkaa'an keessaa tokko hayyoonni saboota kana keessaa bahan hoogganoonni siyaasaa saboota kana keessaa bahan waliin mari'achuu dalga waliin mari'achuu akka hin dandeenye tooftaa adda addaatiin fayyadamuun adda jechaa turanii. Dhumarra garuu hunda madeessee, hunda dhiitee, hunda ciniinee namni biyya san keessa jiru, sabni biyya san keessa jiru, qaamni hawaasaa biyya san keessa jiru hundinuu dabareedhaan miidhamaa sirna kanaa ta'ee namni hundi sadarkaa amma irra jiru kanatti sirnichaan miidhamuu qofa osoo hin ta'in sirnichi biyyas qabatee saboota hunda ummatoota hundas qabatee baduudha. Badee balleessuurra akka jiru waan hubateef kana jalaa of baraaruudhaaf biyya ofiitii fi saba ofii uummata ofii balaa kana jalaa baraaruudhaaf waliin mari'achuun ilaafilameedhaan waliin laaluun akkaataa sirni kun itti gaggeeffamuu fi sirna kana booda immoo balaan amma jiru kun akka nammaanne akkuma torban dabre gaafa dura waggaa haasofnu maqaa itti kennee ture Profeesar Isqeel biyya baraaruudhaaf biyya wallaanuudhaaf biyya ceesisuudhaaf gareen tokkos kophaa isaatti injifataa ta'ee bahee biyya ceesisuu akka hin dandeenye uummanni hundinuu hawaasni hundinuu hooggansi hundinuu waliin mari'atee waliin haasayaa yoo deeme qofa kan jiru irratti mariin sadarkaa adda addaatti godhamaa ture. Saboota jidduuttis Oromoo qofa osoo hin ta'in saboonni hundumtuu isaan jidduuttis marii godhaa turanii amma immoo sadarkaa waloottis sadarkaa adda addaatti godhamaa jira jechuudha. Gaafii lammataa kana gaafii dura kaaftan waggaa walitti qabne osoo namni itti hin dammaqin osoo uummattoonni biyyattii itti hin dammaqin abii siyaasa biyya sanii borcee nama hunda wal faallaa dugdaa garaa gochuudhaan
waggaa dabre kana dirree keessa kophaa isaa taphataa ture jechuudha. Dirree siyaasaa keessa kophaa isaa taphataa ture jechuudha. Amma garuu saboonni fi hayyoonni Oromoos saboonnis waliin haasa'uu, waliin falachuu, odeeffannoo wal jijjiiruu, fakkeenya wanni odeeffannoon taa'een kennee dabre sun jijjiiramni fide laafaan ta'e hin taane beeki. Kanaaf shira isaa kanatti baratuudhaan namoonni maal godhee depoliticize godhe Itoophiyaa. Political discourse ajjeese. Amma repoliticize godhuu hin danda'ame jechuudha. Siyaasa namni akka nuuf, siyaasa namni akka jibbu godhe. Maaliif siyaasa daa'imaa waan godheef tapha ijoollee, tapha dhoqqee keessaa waan godheef namni nuffee, hayyuun nuffee irraa goree abdii kutatee ture jechuudha. Amma garuu siyaasni siyaasa beekumsa irratti hundaa'e, siyaasa nagaa irratti hundaa'e, siyaasa wal hubannoo irratti hundaa'e, siyaasa dhugaa irratti hundaa'e, siyaasa guyyaa guyyaan deemaa baala danfisaa nyaadhaa jedhurraa gara biyya akkamitti guddata, cabe akkamitti fayya, ummatoota gidduutti yeroo akkamitti jiraachuu qaba kan jedhu siyaasa sammuu fiduudhaan yeroo ammaatti Abiy kan waggoota dabre keessa taphattoota hunda wal nyaachisee kan miila cabsee kan biyyaa baasee siyaasa keessaa baasee ture san kophaa dirree keessa fiigaa ture sun har'a beenchii irra taa'aa jira jechuudha. Beenchii irra taa'ee na argaa jechaa jira torban hin dhufe. Yoo yaadatte waggoota dabre keessatti Abiy maal godhaa ture? Ji'a guyyaa tokko dhufee parlama irratti haasa'e. Har'a garuu torbanitti yeroo lama sadi yeroo tokko poodkaastiidhaan yeroo tokko miskiina uummataa walitti qabee galma keessatti yeroo kaan wayiwataa jira jechuudha. Argaa jechaa jira jechuudha. Kanaaf siyaasni qoqqooduu, siyaasni uummata wal ficcisiisaa, biyya guddoo uummata guddaa xiqqeessanii suubadalatee godhanii deemuu jalaa badee jira. Keessattuu wanni jalaa dhayame guddaan akkuma reefsu hin jee jalqaba qabsoo Oromootiin aangootti dhufee booda Oromoo ganee maqaa Itoophiyaatiin uummata Amaaraa siyaasa Amaaraa qabatee socho'aa ture. Amma san hunda daangaa san hunda gama boodaa kana immoo waggaa humnoota Amaaraatiin wal lolu Oromootti fiigee siyaasa kaabaaf kibbaa jechuu barbaade. Mariin godhame kun kibbaas of keessaa qaba, kaabaas of keessaa qaba, dhihaas of keessaa qaba, lixas of keessaa qaba. Kanaaf boolliti inni itti seenu hin jirtu jechuudha. Kun game changer siyaasa biyyasaniiti. Okay, waan gaariidha egaa kana kallattiidhuma kanaan Profeesar Gama keessanitti fida gaaffii dhuma tokko waan ta'e itti dabalee jechuu kooti. Hariiroon amma sablammoota biroo wajjin keessattuu bakka bu'oota siyaasaa ta'anii, hooggantoota siyaasaa ta'anii warreen intellectual jedhaman wajjin Oromoon isin geggeessaa jirtan kuni ergama diinummaa yookiin immoo ergama qaama birootiin kan itti dabalamedha malee lafumaa kaa'amee jarri kun waan kana godhaan jiranii waan jedhudha maqaan maxxanfamee kan deemaa jiru. Gaaffiidhuma Jawaariif kaasee irrattis waan dabaltanoo qabaatan itti dabalaati. Walitti dhufeenya kana gidduu qaamni biroo qaamni alaa keessattuu Gibs Eertiraan immoo namoota kana ijaartee isinitti fayyadamaa akka jirtutti kaasaa jiru waan ta'eef gama kanarraan gamni ilaalchi keessan maalidha? Wanti duuba kana jiru jiraayii, wanti fagootan jiraayii waan jiru qabu barbaada. Mee gara sanatti tun deemine waan sila Jawaar jedhe lafa qabachiisne biraa dabarru tokkoffaa siyaasni biyya Itoophiyaa keessaa waa'ee siyaasa waan haasofnuu fi siyaasa hojii ijoollee, siyaasa tapha ijoollee gochuu duwwaa osoo hin taane bara bilisiginnaa kana keessa siyaasni waanuma afaan qawwee duwwaa ta'ee ture tokko. Waanumti hallee walitti haasoftee mari'attee ilaameedhaan wanta furmaata itti laattu hin jiru ture. Hundumtuu qawweedhumadha. Lafuma halletti qawweedha. Yoo Tigraay wajjin ta'ee, yoo Amaaraa wajjin ta'ee, Oromoo wajjin ta'ee waliigalteen yoo dhibee walitti dubbachuun hin jiru qawween ofartanii itti deemudha. Siyaasa afaan qawwee kuni lakki afaan qawwee duwwaadhaan hin ta'u, humna duwwaadhaan hin ta'u, hojiinsa hojii hayyootaa ta'uutu irra jira, walitti mari'achuutu irra jira kan jedhu amma sirriitti dhagahamuu jalqaba. Inni lammataa siyaasa dhimma bu'aa dinagdee lafa uummata Oromoo fuudhanii gurguranii dhimma dhuunfaa ittiin gammaduu duwwaa, ittiin nyaachuu, ittiin dhuguu, ittiin bashannanuu duwwaa akka inni ta'u godhe. Inni kunis irratti mul'ataa jira. Maaliif dinagdee biyyichaatu bakka horii akkuma jirtu facaastee hojii siyaasa duwwaa ittiin hojjettu isa bira darbe. Isa bira darbe hin dhume jechuudha. Hin dhume yeroon isaa nama dhuma. Horii maduwwaa facaastee hin dandeessu. Waraana maduwwaa waraantee hin dandeessu. Waraanni sunii fi militarization san waraannii fi
waa'ee dinagdee duwwaa gochuun commercialize gochuun sun mataan isaa walitti gaafa daddabalamu siyaasichuma akka namni jibbu ka godhee ture amma garuu furmaatni siyaachuuf akka jiru agarsiiseera. Inni siyaasa dhimma daa'imaa godhan sun lakki biyyittiin kan ittiin bultu biyyi kan bultuuti kan bulchuu danda'u hayyuudha. Biyyittiin hayyuudhaan bulti beekumsaan bulti. Malee wal dhaalummaatii fi shiruma xaxuudhaan nama waliin naquu duwwaadhaanii biyyiin bultu kan jedhu amma innis mul'ateera jechuudha. Kun lafa qabsiisuudhumaatiin kana jedhe. Amma immoo gara bitti deemna yoo jenne wal yaadachiisuudhaaf waan kanaan dura dubbannes sirni kun waan amma nuti goone waan godheef homaas hojjechuudhaaf furmaatas fiduudhaaf waan hin dandeenyeef buqqa'uutu irra jira. Buqqisuun isa jalqaba buqqa'ee irraa deemuutu irra jira. Uummanni aangoo siyaasatti deebi'uutu irra jira. Siyaasa keessa uummanni jiraachuutu irra jira. Kanaaf buqqa'uutu irra jira. Waan dorgommii jedhanis dhaabbilee siyaasaa jedhanis uummatas qulqulleessa keessaa baatee moggaatti waan baase anuma duwwaa waan jedhu suni akkasitti kan hin taanee fi buqqa'uutu irra jira. Jijjiiramatu irra jira. Utuu dhiibbaan yeroo irratti godhamu mootummaan kun dhiibbaa sana dhagahee waan nama jedhu dhagahee karaatti hin deebi'a ta'e silaa wayyeeyyuu ture. Amma garuu inni akka hin danda'amne waan agarsiisee fi buqqa'uutu irra jira. Biyyi baay'ee miidhamee waan jireef bayyannachiisuudha barbaachisa. Biyya baraarummaa barbaachisa. Baraaruu jechuun sun immoo yeroo baay'ee akka mootummicha baraarutti dubbatama. Akkas miti waa'ee mootummaa baraaruu miti buqqisamee biyyi baraaramuu irra qaba gaafa jennu namni nagaadhaan jiraachuudhaaf danda'uudhaaf baraaruudha. Uummaticha baraarta jechuudha. Biyyattiinis waldiigamsi dhufee rakkoon uummata keessa jiru akka ittiin baay'annetti baraaruun barbaachisaa. Sadaffaan isa kana fuutee immoo bayyannachiistee ceessuu barbaachisaadha. Kanadha kan irratti turre. Waan akka mana gaafatte ergama kabiraatiif hojjettuu Masriidhaa Eritiraadhaaf hojjettuu ka jedhu eenyuyyuu karaa kana eenyuyyuu biltsiginnaa dhiisii eenyuyyuu nuunis ta'e warra Oromoo keessa jirru nuunis ta'e warra kaanis himatuudhaatiif hin danda'u. Kan himatuudhaaf hin danda'u. Inni dheengadda Eertiraa waamee Eertiraadhaa wajjin waan beeku biyya sana keessatti hojjete attamitti asoo takkaadhaan galagalee immoo Eertiraan diina seenaati. Diina seena keessaatii sababa kanaatii fi Eertiraa irratti ergama fudhatu kan jedhu kaabinee isaanii keessa kan jiran jiru. Isa namaan jechuudhaaf hin danda'u. Warra Oromoo keessa jiru immoo tasa takkaa karaa himatamnees hin beennu ammas hin himatamnu. Fedhii uummata keenyaatiif keessa jirra malee baraaramuu uummata kan biraatiifis keessa jirra malee horiidhaan utuu jijjiiramuun hin barbaachisa ta'e silaa jalqaba kan keessaati argatu. Bu'aadhaaf hojjetamu ta'e jalqaba irraati kan bu'aa buufatu nuti ture jechuudha. Kaleessa waan hin godhin har'a ta'uudhaaf hin danda'amu. Yoo Masriis ta'e Masriittis dhaqanii kan wallaahi jedhanii himanii qabeenya biyyattii fuudhanii dabarsanii kan itti kennaa kan ture isaanumadha. Akkasuma galagalchanii nama nuun akkasidha isin jechuudhaatiif hin danda'amu. Durittis ittiin himatamne biltsiginnaan immoo kana irratti nu himatuudhaatiif hin danda'u jechuudhaaf hin jedhe. Tole, dansa obbo Jawaar gama keessanittiin deebi'a. Gaaffiidhuma kanaan wal qabatee egaa waan baay'eetu deema asirratti ajandaa garaagaraatu deema sadarkaa namoota gurguddoo biyyattii qabdutti gadi ba'anii waan kanarratti haasaa turan waan ta'eef irra deddeebineetidha kaasna wantoota baay'eetu adeema waan ta'eef jechuukooti. Mee ergama qaama birootu duuba jira waan jedhu kana sirriitti kaasuun barbaada. Ispeeshaalii maqaan kee yeroo baay'ee waan kanaan wal qabatee Gibsiin namoota ergattee isaaf Gibsiidhaaf dalagaa durillee wayituma mootummaa Ihaadeegillee wanti kun deemaa ture. Ammas jarri kun deebisanii kanumadha kan kaasaa jiran. Ergamni mootummaa biroo qaama sadaffaa duuba jiraayii waan kana duuba maalidha dhaamsi kee asirratti? Yaadatta Hayilamaariyaam birrii jooniyaadhaan Ijiptirraa fudhataa jiru osoo jiru jooniyyaa uffifnee ariine. Kunis otuma waa'ee birrii Gibsii haasa'u birgoonee dhabama isa goona kun baay'ee waan nama yaaddessuu miti. Amma fakkeenya akka fakkeenya kan kaasan gurbaa naam jedhamu kan naam zallagan wajjin mari'atan isatu warra Eertiraa wajjin hariiroo qabaa jedhaniit iddoo waggaa isa arge. Dhugaadha. Naamina warra Eertiraa wajjin hariiroo qabaachaa ture Gimboot sabaatti ture. Gimboot sabaatti Eertiraa ture. Gaswaat. Hogganaan Gimboot sabaatti kan yeroo sana Eertiraa ture eenyu ture? Biraanuu Naggaa ture. Biraanuu Naggaa ministeera barnootaatiin. Kanaafi
Kuni waan maxxanuu danda'u miti. Nuti yeroo hundan ja'a keessattuu Oromoo keessaa baate uummata bal'aa hammana gahu humna guddaa hammana gahu uummata dhugaa qabu osoo akkamitti maxxantuu taata namarratti Oromoo irratti akkamitti maxxantuu taata. Maal dhabnee abbaa fedha irratti maxxanna nuun. Abii barre kan deemee ashkar warra Imireetii ta'ee akka rabbiitis isaa waaqeffataa ooluuf beekumsa hin qabu. Deeggarsa uummata keessaa hin qabu. Imaammata hin qabu. Lola osoo ittiin qophaa'in itti seene of baraaruudhaaf. Aangoo isaas biyyattiis dabarsee kan warra Imireetiin gurgureef beekumsa waan hin qabneef hundeerra dhaabbatu waan hin qabneef uummata isa abdatuu fi uummata isa deeggaru waan hin qabneef ka maxxantuu ta'e. Jawaar maal barbaadee maxxantuu ta'a. Gaafa qeerroo yoo taate dhibbaa dhibbatti ofirratti hirkattummaa beekumsa leechalloo dhiiga Oromootiin jijjiirama finne. Arras taanas irratti hirkattummaa uummata biyya keenyaatiin leechalloo beekumsa hayyoota biyya keenyaatiin jijjiirama finna. Jijjiirama sanis itti abboomne biyya baraarree biyya wal'aannee biyya ceesifna. Kana konvikshinii qabna jechuudha. Ofitti amannaa uummata keenyatti amannaa jijjiiramni ergaa biyya alaatiin beekumsa biyya alaatiin qabeenya biyya alaatiin imaammata biyya alaatiin dhufu bu'aan isaa kan biyya alaa ta'a malee kan uummata saniin ta'u. Kan ammoo qabatamaan Abiy irratti agarre. Qabatamaan erga aangootti dhufee keessattuu lola Tigraay waggaa seenu guutuutti maxxantuu waan ta'eef har'a imaammata walabaa kamiyyuu imaammata dinagdee haa taatu, imaammata nageenyaa haa taatu, imaammata siyaasaa ka Itoophiyaa dhiisi, imaammata siyaasaa Abiy, imaammata dinagdee Abiy, imaammata nageenyaa Abiy kan mataa ofii tolfachuu hin dandeenye. Abudaab irraa itti bilbilamee ka'i taa'i ba'i seeni jedhama jechuudha. Maaliif? Idaa nyaate. Maaliif idaa nyaate? Uummata ofii irratti aangoo qabatee borumtaa isaa uummata ofiitiin. No politics without constituency. Constituency isaa garee constituency ofii ajjeese. Uummata ofii irra gaafa lola seenu achirraa of baraaruudhaaf idaa seenee jechuudha. Harree idaa ta'ee jechuudha. Kanaaf ormi akka feetti isa fe'ama. Anis ta'ee warri wajjin jirru siyaasa irratti hin dhalanne. Gaafa biyyi wayyaaneen fe'attu nuti wayyaanee gateetti uummata keenyatti irraa buusuudhaaf qabeenya uummata keenyatti dhugaa uummata keenyaa qabanne beekumsa hayyoota ati agartu kanuma sirrii irra taa'u kanaan kan biraatiin miti. Araba na biratti agarte bara qeerroo moo faranjii na biratti agarte. Kanuma isaan xiqqeessuudhaaf barbaadan. Baay'ee waraqoon isaanii eessaa dhufas fakkaate. Ijoollee ta'ee barreeffama keelloo fi diimaa warra opiidiyoo tokko ture ijoollee ta'ee probably 15 jiran fakkaate. Hayyoonni gurguddoon madda dhiphummaati. Dureeyyiin gurguddoon madda hiyyummaati. Anti intellectualismiin bara san warri wayyaanii mataa isaan keessatti habaqaale ideoloojii prosperity jedhamu kanaan immoo keessatti guddatee beekumsaa fi hiyyootaaf contempt jibba akka horatan godhe jechuudha. Kanaaf isaan warra beekumsa hin qabne, isaan warra dhugaa hin qabne, isaan warra uummata of biraa hin qabnetu maxxantuu biyya alaati malee nuti maxxantuu biyya alaa waan taatuuf hin qabnu. Dhugaa uummata keenyaa qabanne beekumsa rabbi nuu kenne kan barnootaan gabbifanne kan muuxannoodhaan wayyeeffanne kan arrii itti baafne kana fayyadamneet biyya keenyaa fi saba keenyaa fi tajaajila. Kanaaf idaan nurra hin jiru jechuudha wanni namarra nu maxxansu.